انتين يا ريبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا انتين نقاول غافنا في نقاول غافنا في وري غنما يوبري يجرات لفتي غنما تاي في مبريو غلغلا فتاي في سنديو لفتي أكبريا بكبريا غلغلا تاي في سنديو نما غلا لا تاسنا كنا ميچيرته إلياس أسنا كنا ميچيرته أسوني خبره هيكاي برباش نما نما لفتي غلغلا في سنديو غنما في مبريو أبات تبريو كبا بارا بريو كبا أبا بريف كبا أبا بريف كبا أبا ريس كبا وامدنم كبا أكم جبت النجارة جران أنا أسام بيكو غاركينيا نفه غاركينيا نفه يرون دي بمي بكالي تكفاو بغانر غد من نكو منكوتي كيستي أسچيسي نمينان جتون نندو كيف دين كون كوتي نبنتي أنا تتبار من يكون أنا تتبار ناو بدو نافواجه چوبات تلي ناوان جدين سيغري يوناف واجه چو ددبدي ركت تلي ناوان جدين أني أتي جبتوس كبينيا كيتي أتي جالتوس كبينيا كيتي واتك كله مالتو واتك كله انتاري لكي نغادا الحمد لله نغادا جرتني مما كتا كنا ربيجين نانا مما كودو في مكاجيكي قطوتي تبايتا جتي ورمون مال جيچون مكاجيكي قطوتي تبايتا جتي دقيقة شان كفتيرا كان ينقف أكم جرتن جراكين نغادا نانون كينيا نغادا يويا يويا نانون كينيا نغادا إسينو نغادا bobbaan keenya bobbaa nagayaati bobbaan keenya bobbaa bareedaadha bobbaan keenya qaamni hedduun nu cinaa dhaabatee nu gargaaree akka ummataattis akka hawaasaattis yeroo ammaa kana immoo waa'ee dhimma afran qalloo naannoon fadisii gadi rakkoo guddootu harkaa qabdi sa'aatii kana keessa Harargee dhihaa yaa ciroo yaa gara warra gamanaa ijoolleen jiillee ijoolleen baabbilee rakkoorra jirti ijoolleen akkana fadii sirra naanna'ee hamma dhaqee funyaan sana qabatee dhaqee shawaa barrii ga'utti hongee hamaa keessa jirti hongee hamaa keessa jirti kan dandeessu namni baatuma tokkoof rakkata baatuma lamaaf rakkata riqicha ta'i achirra tarkaamsifadhu achirra naati tarkaamsifatte inni nuyyuu takka ofiif isaatiif nama gargaaraa ba'e ummanni keenya ummata usii yeroodhuma wama gargaarsaa qofaa softanii hin jedhina akkanuma inuma naasaa abbaasaa maal jennaanii bakka citteen dhiidii na dhibdiifani nan gargaarradha samman danda'u wallaahi nan gargaarradha ani haajaa jireenyaarraa haajaan qabu amman danda'u dhukkee nyaadheen kan gargaarradha nama tokko lamallee ta'u riqicha ta'een tarkaanfachiifadha rabbi sitti na gargaara ulfaadhaa galatoomaa si komando afran qalloo si jala rakkattee jirti iluu baabur afran qalloo si jala rakkattee jirti maaliif akka walirraa callifnu rakkinni kun ganda tokkotti naabatu boru kee ta'a waa kee biraa dhaabbata dhukaa namni akka bal'ateetti nafu akka quufeetti nafu akka dagaageetti nafu akka olbayeetti nafu akka ifeetti nafu numa dhiyaa numa bari'aa numa laafa numa jabaata numa deemaa numa deebi'aa numa taa'aa numa ka'aa numa jabaata akkanuma kanaa jecha waan xiqqoosi naannoo fadis kana maaloo rabbiidhaati ijoollee dhumtillee yoo mee warri Awustiraaliyaa eessa jirtanii waan naannoo fadis jiru naannoon fadis akka naannoo Baalee nuti agarree dhumne kana miti naannoon Baalee irra caalaan isaa nam tolcheedha malee agarree ija keenyaan agarree rakkoo sii qooddannee hirmaannaa isin nu hirmaachiftan hirmaannee kunoo ani ganda an beeku cinaaksanii qofitti kan hin beekne qumbii mayyuu fi jaaja naannoon jaaja silaa beela'uun hin malle keessaa'u shawaabarriitti achi gadoo naannoon jaaja shawaabarrii naannoon jaaja naannoo
nutiin kun keessaa gangalataa baane gaa maal jenna wanti nuti jennee wanti nuti dhufne hin jiru hawaasa keenya nu dhaqqabaa maal rabbiidhaati ilaa hin danda'ama bar hawaasa guddaa eega rabbi nuu kenne biyya bal'aadhaa fi hawaasa guddaadhaan akkuma cabnee jiru san sababa kana akkuma sababni kana rakkoo keenya ta'e san balloon keenya sababa kanaati inshallah yoo rabbi nu gargaare hawaasa keenya kabajamoo sagaleen hin dhaga'amu maal ijoollee utuma moobaayilii cufee waan an dhageessisu natti fakkaataa oo sagaleen hin dhaga'amu watching sagaleen hin jiru ammas hin jiru rabbi koo'ee mee sagaleen hin jiru hin dhaga'amu dhaga'amaa jira dhugaa keetti namni jedhe nama waa dhaga'e hawaasa keenya kabajamoo Cinaaksan Qumbii Mayyu Jaaja gandi kun hundi rakkoo keessa jira ofirra naa qabadhu akkuma dheengadda gaafa si komandoo hirmaattee gumaata nutti kennattee gumaata gariis ergattee jettee bakkaan sii geenyee dhufne faaruun kan rabbiiti amma immoo Cinaaksan Mayyu Qumbii fi Jaajaan nu dhaqqabattan qophiitti jirra guyyaa afran shanan kana keessa qophiitti jirra maaloo nu bira dhaabbadha karaa egereetiin barreeffama lakkoofsa egeree amma dura isinii kenninee jirru sanarratti karaa egereetiin hammana jedhaati ammallee irra keenya egereerra bilbila asirra keenya riisiitii garuu nutti ergaa jara keenya riisiitii isinii maxxansinaa warri gareedhaan ergitan warri gareedhaan nagama warri gareedhaan ergitanu riisiitii nu ergaati riisiitii keessan maxxansinee wal bira dhaabbachuu keessan isinii gabaafna akkasumas naannoo rakkoo namtolcheetiin wallagga kan leeqaadha kan rakkoo irra jiru maaloo leeqaanuu dhaqqabadhaa isiniin jenna hawaasa keenya kabajamo hawaasa keenya gaarii namni nama gaarii qabu hawaasa harka beekan beelaan jette Oromoon kana biratti immoo nullee kanatti duullannaa inni kaan nutti duula waan isaas hin beeynu jara keenya qabxii lammaffaa maal isiin safaarii isiin jedhamtu siinii afaan nu baqattee maqaa nu lagattee ila gandaan irra teessi anaaf teessi safaarii maal isiin safaariin sila maqaan si baqattii dhumti ofii jarri kun ganduma wanta kukuyyuu kana maali eessa jarri boo maali Keenyuma kana tasiyaaye ofii jaruma kanaare jaruma airportii keessatti afaan Oromoo dubbataa nu simatetu har'aas ga'ee afaan Oromoo lagate eega dhufanii kufuu keenya arganii moo durumaan quba qabu laata namatu waatti meemoo eega dhufanii argammoo dhagahammoo gaafiidha ila gan Oromiyaa eega asoosaadhaa ka'e hamma Jijjigaa ga'u irratti afaan Oromoo balfuun hin kajeelamuun kajeelin nuti kun siyaasaa miti beeka of ta'uudha malee kun siyaasaa miti hawaasa ofiitiif yaaduudha malee kun siyaasaa miti rakkoon dinagdee caba keenya waan ta'eef abba koo Itiyoo Telekoomii isa dura ummata keenya sunuu qaxaraa Itiyoo Telekoomiin beeksisa saataan hayyuu yoo barbaachisaa ta'e Itiyoo Telekoomiin hawaasa ijoollee keenya hamma ta'e achi keessaa qabna abboo hamma ta'e achi keessaa nuu keessumsiisaa jirti boo afaan Oromootiin seetaappii isaa hojjetanii jennaan namni keenya baadiyyaa taa'ee afaan beekuun afaan Amaariffaa jarri safarii koomii jinnii koomiin fudhatee dhufe kun afaan jarri haasaa nu bar ispaaltii irraan dabu ispaaltii irraa achi maquu bar kun siyaasaa miti dhimma hawaasa ofiiti dhimma rakkina ofiiti bar awwajaay keessatti nama afaan awwajaay hin beeyne geessanii kaa'uu jechuun duulli kana achi nu manafne kaampaaniidha piraayiveetiidha dhuunfaadha nuuf deema nutti deema namni takkaa takkitti narra taa'ee na fala xaabboo maanan dhukkubu seemoo maanarra taa'anii na muruun dubbii dhaabboo innoo naaf deema natti deemuun kun maal fakkaata hawaasni Oromoo wal ofa gaafatu sagan nuti waan ofii namni achi keessatti barbaaddata hammattiin nu barattiidhuma dhiheenyaa kana keessa arganneeyyuu hammattiidhuma kana ijanu jaamsuu jecha hammattiidhuma bara dhiheenyaa waggaa 30-40 dabre keessa nuti of argannee jirru kana keessayyuu isiidhuma kanaaf nutti deemanii narra ta'anii hin danda'amu waasaan akkanaan danda'amu abeet of barbaadadhaa jennaani yaadattu taanaan bara 19 akka lakkoofsa biyya kanaatti 87 Peepsiin duula tokko jalqabe
uwwi ana duulu peepsiin duula tokko jalqabee 87 yaadattu 87 ijoolleen fichee na yaadattu ijoolleen naannoo jalduu quba qabdu keessaa'u shawaan gara dhihaa karaa kuno wanta deemu kuni karaa maal maqaan isaa laga mormor deemu kuni hundi keessan humbeeytu ijoollee fichee ijoolleen gwaas'eewwan ijoolleen jalduu naannoo sanaa ijoolleen kaatee maaloo afaan keenyaan nu barreessaa peepsii kana mallattoodha mana keenya beeksisaa keessanii bakka kanatti mirga dhabuu jechuun maal jechuudha beeksisni kun keessan eega keessan ta'e immoo beeksisa keenya kana afaan nu beeynu nu godhaa jetteen ijoolleen fichee nama gaafa sana hidhamen beekaan yeroo kana Maccaaf Tuulamaa ani Maccaaf Tuulaman jira Maccaaf Tuulama keessatti namni na balfees jira gaafa sana namni gurguddaa keessaa garuu immoo hagalatoo manu obbo Alamuu Qixxeessaa tiin dhaqee mari'adheen jennaan ilmoo koo hamma qabduun irra qabdu silaa du'a keenya toolaa miti waan qabdutti gadhiifadhu silaa du'a keenya toolaa miti ijoolleen baandii gadaa hundisitu duula kana irratti bobbaatee akka Muktaar Usmaan ijoolleen akka Haayiluu Kitaabaa namoonni duula kana gaafa sana quba qabdanii Muhammad Sheekaa ijoolleen baandii bilisummaa Tasfaayee Dheeressaa Kumsaa namoota baay'ee jiran gaafa sana warri kuni quba qabani akka jirtutti quba qabani duulli jari gaggeessan duula tokko harka keessa wayaa jalaatiin beeksisni kan jaraati dhaggeeffadhaa waan dinqiidha beeksisa jaraa kana waa keessan sirraa binna afaan keenyaan nu godhaa afaan itti dhuma iyyuu nun balfinaa jenneen silaa afaan quba keessaa qabna afaan itti dhuma nun balfinaa afaan keessaa qabna afaan keenya kana nu kabajaa jennaani warra afaan keenyaan nu beeksisaa jedhe fichee keessaa ijoollee nama meeqa qabanii nu jalaa hidhan abbootii hoteelaa abbootii bunnaa beetii nama meeqa qabanii nu jalaa hidhan maal jarana balfa afaan keenyaati jecha ijoolleen meeqa hidhamtee naannoo komaandoo ijoolleen naannoo komaandoo quba qabdanii fichee keessaa hin agartan ta'afaa gaafa sana ijoollee 86 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jedhaa jira quba qabdanii gaafa sana abadan peepsii wanni jedhamu kun afaan Amaariffaatiin malee hin ta'uu jennaan nus gabbaanee maarree qoonqoon kooti miti anis hin dhuguka kooti miti farankaan kooti miti inni ittiin dhugu kun hey farankaa kooti hin dhugaa miti ma inni ittiin dhugu farankaan kooti miti afaanin balfaafii jiru kooti miti hin dhugu jedhee dhiifnee gallee gaafa sana akkitti yakkanus dhibee akkatti waanuun jedhanus akkitti waanuu godhanus dhabamee jennaan dirqama afaan warri gaafa sanaa jijjiiruu iyyaalle xiqqoo siillee ta'u iyyaalle hin jijjiirre afaan gaafa sanaa illee hin jijjiirre warri sun gaafa sana keessatti eeganaas warri naannoo biraa kanarraa argatanii waan isin dhibu jalqaba balfa kanaa akka shanan gibeetti geeraa jalqabe geeraan waan peepsii ta'e waan miriindaa ta'e waan maaloo ta'e ganda ofiitiin ga'uu didde ganda ofiitiin dhuguu miti ganda ofiitiin ga'uu didde akka shanan gibeetti akka leeqaatti immoo ofumarraa kutteeyyu akka ta'an ta'anii nullee yaalii waan adda addaallee hojjetanii jireenya harka rabbii jira malee harka namaa hin jiru natti dhukaaftamanii na ajjeesuu hin dandeessu bar namni nama ajjeesu hin danda'u rabbiin inni nama ajjeesu hin jarjaru siluma kana jidduu jiraatama jara keenya wanti lamman kun nu dhibuu qaba tokko baabbilee rakkoo qabdi ijoolle cinaaksen ajandaan keenya lamuma kana qofittiidha sila daqiiqaa 5 jedhe 15 ga'ee gaa waayin keenya maa saamee dhumamoo jara keenya namni 12 baay'eedha safari koomii kana ajandaa godhannee itti deebine jedhee waa'ee maa isin safarii jechuun sila nu safarii koo hiikaa biraatti beeyinaayyuu safari koom jettee nu safaruu dhuftee bara nan safartuu kam eebbo nuti haqaaf immoo la adliidhammoo haqa qabna immoo siyaasaa miti immoo kun waan siyaasaa nun beeynu baadiyyaadhaa dhumne warra siyaasaati dhiisa nuti ikoonomikaalii qabeenyaan dinagdeedhaan biyyoo nyaannee jirra hin kaana akkamitti dinagdeedhaan kaanaa jedhee namni asiif achi fiffiiggataara maaloo utuu nu dhiiftila inni itti gurgurachuu deemu nuyi inni irra taa'u nuyi baachuun dadhabne
إسانو رتا ونور الدبام أفان كود الدبام نرتا إيه أفان كود الدبام ما جتشو أكني لا إيه أنا باتشو الدبام رايوان تاسي إيه جولين نمني لما إيه وان requirement جر جدًا قوتتني أكني سورة ثاني فولة ثاني في متوقع ثاني إنما ثاني كفل علني أشود ويتو مثلا فولة نودني ده وري ماركتينغي ثاني أتو ماجد ميتو ماجد إلي ماجد سفاريكوم كون دبيني ثاني قد فقودا دبيني ثاني وانا مود دبتمي دمو متي رجانيس جرا إذا خنا بري جني تديبنا أجندان كينيا كم أبو أستاذني كينيا لما إني تكوبي لنا إنه أفرنكان لو في تومو تتكنا إذا كان يرو جوابا كيس تيوان ربي نولا في سكابنة أكيد جريتيس أكيد نموما كبو من كينيا أورمون درانو نموما كبا ركون توني ركود برتو والتركان فجي سورة دلنا يوكير كجوالي تاني تركان فجو كراجرا إذا كنا نندقتنا أواسني كينيا خيساتيس خالاتيس مرحبا نما ربي وابرخاي واني برسي برخاي فتيتي متي أكنا سبجة رحمة أمانة دا أمانة سبرخاي بيتول شبري جكيسة وجد وجي ربي خيسة دولة سيف دبلمتي أكنا كنوا أسان قرباني سنياسة سرقي سنيكاتني قربا غافا بشان بافن نجني جنان يروجل كباتيف كرشي كومدي بنو كني أكاونتي بشان باسودا ماشيني كن جرا نبرقل فتي نبرق أبو نمني جل كبنو جل كبيسا إلياس سفيان إلياس سفيان جلما مال جتا مجانا نمي سفارا والو عمر بعد يواتو ما نمني وان كبت وان كبو دربت أبر نمني وان كبو دربت سوداتا متي أستاذ كينا بيتوني سبلتني جاتي ميسدي مجاتي ميتر بجدنيني سدي تماي لما قبلي أكسي أجيك سانو ما تو دبينو كجمن دعند تكو فكاتي وان أمتك كينا كوا يوميتي أشو ما كيف فتنو كا كجندا جراتي تاي أشو ما كيف فتن تاجي سني جركين ويوغند كيسني في دتني أشو ما كيف فتا بيي أما إلامي قراتي سكرو تجرن قراتي سكرو akka gana masila sai ko tuna rajjaddu ette dan guyya akka gana masila njir wallahi njir akka gafa ila silla sai njir akka gafa min miliki njir mal min miliki mo mali sinto ko njir tuma min miliki da min miliki akka gafa min miliki salatin jirru akka gafa min miliki salatin jirru akka gafa ila tafarima ko ni tinjirru akka gafa mangistu mo rakiftu dala to ko njirtu to ko iddu kanamo guadli kamambar mangistu hayla maram jena lakki akana miti nan ibasa di share bi to ko yenan guaddi biya karkars rakiftu hayla maram jeda wa mama le jarane biya karkars rakiftu hayla maram ay oh isa sila bo anon kon fa malin gorare nin jede jara kenya barojirra ataw sin malu kan se malazina wi sini nutika tena rabbi mata qabe ajuma matan cabe mata dabe mata qabe matan cabe jiddu kana ni gala amma muyiru amma kana keessa qaamni dhimmilaadatu nurratti ndiisinaaye qaama mootummaa naannoon oromiyaa afaan qabdi abeet beeytanii keessa jirtanii isintu itti abbaadha naan ilmaan qabdi ilmaan immoo isinuma isinuma warri dhiyeenya kana waa'ee finfinnee irratti waa hojjetaa jirtan hundi keessan galatooma ulfina hammanan qabne isinii qabna naannoo finfinnee waa'ee abbaarratti hojjechuun keessan akkuma yeroo gaafa isin waa balleessitan isin balfinu gaafa isin waa hojjettani mola ruwiin keenya dhadhaaduga galata qabdani waan nu hojjettan hunda isaarratti galatooma ulfaadha kabajaan keenya dachaa isin biratti kabajaan isin nu biraa qabdanu dachaa dhimma finfinnee irratti warri waa hojjetaa jirtan halaaf waa gabaabbatu xiqqoollee haa ta'u hawaasa keenya bu'aa buuftanii nan galatan guddaan irraa qabdan hawaasa keenya namni bu'aa keenya sabumoo keessan namni hin booyin sabumoo keessan namni dhiigee dhaqaadha dadhabnee gaxxabnee dhan qaallichi rakkatanii egaa jara keenya haadha duma waan nu gootan nu biraa galata qabdan kun amma kun ola naannoo sana jirra amma naannoo ko'ee faccee naannoo oromiyaa jala galee jiru jirra keessas immoo ilaaltumaa ijoolleen keenya silaachi teessee siin fagoo jirtus qalbiidhaa gubataatuma teessi naannoon kun naannoo oromiyaa jala galee jiru
naannoo koyee faccee salaataa inni tumayyee asuma fachi deddeemaa ilaalla gaamaa silasma inni maa inni gama sana jaruma ila warra kana waan isin nibu kana amba dura waa'ee dhimma Finfinnee kana irratti akkamuma Oromiyaa maqaan dhaama jedhanii warri nu ergasii waggaa meeqa waggaa dhibbaaf wayi nagaa rabbiitii wajjin jiraannee nagaa waggaa dhibbaaf wayi adada hanga nuti waan jirru kana jedhan kana dhiyeenya kana naannoon Oromiyaa dhufee gaafa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed taayitaa qabatu akkamitti dabbii Oromoo jedhamu taayitaa qabata jedhanii annan beeka akka dhuunfaatti ganda gurguratanii namni meeqaa tamni gurgurate achi yaa'anii ka'anii fagoon dhayne naannoo Finfinneedhaaf marfamee jirutti dhaqanii galanii jennaan amma immoo Oromiyaan bira dabarfatee dhaqee naannoo biraatti marse itti marsee jennaan ishee amma immoo eessa dhayite gaashi ishee hangaafiin jaraa qaba jara kaleessa naannoon kun maayif Oromiyaa ta'aa jettanii baqatanii baddanii amma hoo eessa dhaqa magaa lafti muramu innoo ammoo achi dhayxanuus nuyi as dhayxanuun nuyi qophoon sila baay'anne akkitti nuti qeessan hin dhabame isiin duraas nuti qeessuu itti dadhabdee deemte nuti qeessuudhaan yaalinaa xiqqaataan jirru wallaahi wabillaahi adilii qabna miizanaan hanga danda'ame tokkotti nama miinu abadan hamma nuti jirru ilmoon namaa tokko iyyuu hamma nuti jirrutti inuma iyyinaa fi yoollee miidhaarraa hambisuu dadhabne iyyuu fi hin dadhabnu nu nama miidhuudhaaf qophii miti bakka miidhame dhaabbanna malee bakka miidhametti nu barbaadan malee bakka miidhuutti nu agartanu abadan hawaasa keenya kabajamoo hanganuma walitti dhaammanna dhimma afran qalloo naannoo ituu fi umbannaa fi naannoo baabbileetii fi akkasumas qumbiitii fi rakkoo keessa jirti isiin nam tolchee miti rabbuma samaayitti guuse samaayitutti gu'e ijoollee samaayititti gu'e samaayinis ittiin gu'in samaayititti gu'e ijoolleetti ummata keenyatti daa'immanuma kan keetti samaayin gu'e samaayii gu'e kana maarree rabbiin ittiin nufattanuufi ani waan hin qabuun ati waan qabduun maaloo bira naa dhaabbadhaa jechuun isinitti dhaammadha bilbilaan si arginu malee warri jidhaa jirtanu argeera bilbila ittiin isin na agartanu yoo rabbi jedhe wixataa hanga jumaatti bilbila isin na agartanuun guyyaarraa sa'aatii 8 hamma sa'aatii 10tti isiniif hin bana ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin jaallatu nu dhibaa rakkoon namaa nu dhiba kanaafi barreeffama keessan argaan jira ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin bira dhaabbatu dhimma leeqaa dhimma baabbilee afran qalloo dhimma safarii moo